السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبجمتوتا في هردفتوتا جارتمتوتا كينيا. إيجا سجنتان تينتلا كينيا كان كورولوس أورهان كوتا صدفا في أفرفا دا جلق بيت جرا يوكان كوتا لما فايتشورا أكس علامتي كوتا لما فايتشورا أكا كينيا تأمو كوتا صدفا في أفرفا كينيا جوجا الرا جلق بيت جرا. إيجا سجنتا كينيا كان جوجا الرا خيستي وانتوني نتي إلى اللو عثمان به أورهان به أنغو الرابوسيت جرا. كان بودا أججا مغالا بورساتي متيتشورا إني كانافو إنيوتو أججا مغالا سناتي فيلما kan xiinxala keenya viidiyoo keessatti dubbannu ta'a. Kanumaa wal qabatee Orhaan Bey mana Usmaan Beyitti seeyfii baafachuudhaan gara mana sanaa deemeeti jira. Kanaaf inni aarii kanarraa kan ka'eef Usmaan Bey irratti duuluu ni barbaada. Akkasuma kanumaa wal qabatee mangool haarawaan tokkolleen dhufeeti jira. Mangool kunoo humna akkam qabaa kan dubbannu ta'a viidiyoo irraa keessatti. Akkasuma waa'ee xiinxalaa kutaa sadaffaa fi afraffaa yookaan akka viidiyoo guutuutti kutaa lammaffaallee viidiyoo irraa keessatti kan bal'ifnee dubbannu ta'a. Kanaaf viidiyoo keenya haga dhumatti akka daawwattan asumaan sin gaafanna. warroonni chaanala Ororikard dibbakeedha faaroo taatan chaanala keenya subscribe godhachuudhaan mallattoo notificationaa kana yookaan bilbilaa kana tuquudhaan ol irra kaa'adha. Akkasuma viidiyoo keenya kana like godhuudhaan jalqabaa isiniin jenna. Warroonni kanaan dura hin beekne viidiyoo keenya kana nuufillee akka bu'aa qabaatuuf nullee jajjabeessuudhaaf akka ta'uuf VPN Play Store irra seenuudhaan buufattanii VPN irratti connect gootanii akka nu daawwattan asumaan isin gaafanna. Kanaaf viidiyoo keenya kan irraa jalqabuudhaan duratti intiroo gabaabaa booda walitti dachaana. Egaa walitti dachaaniiti irra kabajamtoota fi hordoftoota keenya. Egaa xiinxalli keenya kan guyyaa irraa jalqabneeti jira kunoo akkuma jalqabe isiniin jenne yaadachiisumaaf warroonni like hin godhin viidiyoo kana like godhaadha. Akkasuma waan gaafii isinitti ta'e marayyuu koomentii jalatti nu barreessuu ni dandeessanii. Akkasuma viidiyoolee VPN banaatiin nu daawwadhaadha. Kanaaf xiinxala keenya ni jalqabna. Egaa akkuma beektan kutaan jalqaba Kurulus Orhaan yookaan hundeeffamu Orhaan kan bara haaraa kana Orhaan irratti xiyyeeffatee eeruudhaan gadhiifameeti jira. Waa'ee kutaa jalqabaa yoo dubbanne kutaa gaarii ture. kutaa baninsaa hin turre garuu akka waliigalatti akkuma kutaaleen gaariin deemanitti kutaa gaarii ture innilleen baay'ee bareedaa ture kutaan jalqabaa kun jechuudha. Wanti addaa isa keessatti hubanne kufaatii Orhaan Bey ture. Amma tarii isin Orhaan Bey maaliif kufee jettanii yookaan maaliif mo'amee jettanii maaltu gaarii isa taasise jettanii yaaduu dandeessu. Maaliif jennaan baay'ee gaariidha. Sababni isaa Orhaan Bey jalqabarraa kaasee akka milkaa'inatti yoo agarsiifame booda maaltu agarsiifama laata? Kana waliinis wanti gaariin guddaan inni lammaffaa ta'e Orhaan Bey obboleessa ajajaa buursaa ajjeesuu isaati. Kunis diinummaa daran akka dabalamu beekamaadha. Akkas taasisa. Akkuma beeysa keessatti illee arkitanii jirtan jechuudha. Mongoltichaan maal jee ture jechuudha gurbaan Vaasiliyoos sun bulchaan yookaan ajajaan masaraa suni san haaloo abbaa kiyyaatii fi ilma kiyyaa obboleessa kiyyaatiin bahadhaa jeeni ture. Saniif jechuudha beekamaadha jechuudha diinummaa akka dabalu. Akkasuma garuu Orhaan Bey yeroo walgahii dhaqee milkaa'ina isaa itti gabaasan jechuudha waan hin dandeenyeef aangoo irraa bu'e yookaan sababoota dila jechuudha filima keessatti arkitanii jirtu kaafamee ture sababa saniif jecha aangoo irraa bu'ee akka ture dubbatee jira. Kutaa itti aanu keessatti kan agarsiifamaa jiru kana ta'a. Kana malees waa'ee taphattoota yookaan aktaroota kutaa tokkoffaa yoo dubbanne aktaroonni hundinuu bakka isaaniitti gaariidhaan hojjetaniiti jiru. Jaalalloonnis gaariidha. Gantoonnis gaariidha. Akkasuma Shehinshaa Bey tapha inni hojjete yookaan fakkeessii achi keessatti hojjechuun isaatillee baay'ee gaariidha. Akkasuma waa'ee dubartootaa yoo dubbannu taphaan isaanis baay'ee gaariidha yookaan gochoonni isaan achi keessa walirra gaggeessanillee baay'ee bareedaadha jechuudha. Garuu eenyutu beekama? Ahmad Buzudaaq amala maal hunaatuun waliin maal akka hojjete? Akka tasaa amala ishee guutumatti jijjiirameera. Sababni isaas dhiibbaan gosa ishee akka hafu barbaaddi. Garuu yeroo kanatti namni ishee dhageeffatu waan hin jirreef namni hundi jecha ishee hin hordofu yookaan qaalii isii hin godhu. Kanaaf komachuun hundinuu niilfar haatuun irratti kan kufuuf. Egaa bakka tanatti wantoota garaagaraatiitu jira achi keessatti jechuudha. Filima darbee keessatti namni hundi ilaaltan jee yaada afaan Oromootiinis telegiraama keenya irratti gallakkifnee jirra. Asumaanuu warroonni telegiraama keenya hin beekne akkuma asirratti maqaa kana galtan Ororikardis FN qaba dhumarraa keenya kan dhugaa isa kana warroonni biraa gaa akkuma kanaan dura viidiyoo garaagaraa gaa isinii gallakkisaa ture. Karaa kanaan VIP galmaawaa minaamin jaanii lakkoofsa sobaatiin waa takka jechuudha akka isin dogoggorsiifne arrallee deebi'ee akeekachiisa kana isiniif kennaa if eegaa isiniin jaa.
kan istuudiyoo keenya telegiraamni isa kana dheeytanii telegiraam irratti Ororikardis FN gootanii buufachuu achi jala nu hordofuun dandeessanii. Kanaafuu gara xiinxala keenyatti deebina. Akkuma fiilima darbee keessatti gartanii jirtan Niilfar Haatuun qaalii maal hunaatuun hin gootu. Maaliif akka ta'e wanni kun akka xiinxala keenyatti maal hunaatuun yeroo dheeraadhaaf tana durallee achi gosa keessa deemtee jirti. Isillee xiyyeeffannoon taane Niilfar Haatuun irratti qabdi. Fiilima darbee keessa gartanii jirtan isiin wanti duraanii keessaan dhumne qaama isii keessa wanni isiin intala warra masaraa waan taateef jechuun intala warra kaafiraa tana waan taateef intala tekfuraa waan taateef isii keessa wanni jiru yookaan wanni kuffaarummaa san keessaan dhumannee yaada jedhu qabdi waan akkanaa kana kaaftee jirti. Sababa kanaaf jecha isirratti xiyyeeffannaa achi deebifteeti jirti jechuudha. Niilfar Haatuun egaa taphni filimni bifa ajaa'ibaatiin gaggeeffame dhugaa rabbi akkaan ani eegini isaanilleen hedduutti laffaanii turan filima kana akkuma kanaan dura isinitti himnee turre baay'ee itti laffaanii turan akka nama hawwatuuf dhuguma rabbiitti namni Usmaan duraanii ilaaluu turee fi Orhaan ilaaluu ture akka kiyyatti tokkuma nattee bakka filimni tokkuma nattee akkuma waan dulloomanii deebi'aniiti garuu Orhaan akka malee aariitti darbanii Niilfar Haatuun illee akka malee isa jaalattee bakka jechuun jijjiirame taphni dhugaa rabbiitti haalaan na dinqisiise isinillee gaa kana akka wanta kannitaniif abdiin qaba mee 10 keessa isin meeqa kannitaniif filima kutaa darbee kanaaf mee koomentii irratti naaf deebisaa nu garsiisaadha. Kanaafuu wantoonni na dinqisiisan hedduu baay'ee achi keessaa jira mee yoo naa mijate viidiyoo qabadheen isiniif dhufaa waa'ee filima darbee irratti jechuudha. Kanaaf itti hafuufnu waa'ee xiinxala keenya haala kamiinuu waraanni dubartootaas itti fufee jira achi keessatti waraanni buursaafis itti fufee jira. Gidduu kana mangoolonni dhufaniiru achi keessatti gartanii jirtu beeysa keessatti jechuudha. Kutaa jalqabaatiif waan ta'e ilaalchisee waa'ee sadarkaa yoo dubbanne kutaa jalqabaatiif sadarkaa isaa baay'ee gaariidha. Yoo yaada keenya barbaadan garuu 10 keessaa 7 kanninaa fi yookaan 8 kanumaan wal qabatee Mahammad Boozdaaq garuu filima kana kan jalqabaa kanallee tolchuudhaaf yeroo dheeraa akka oofuuf jechuun kuma inni jeesanitti Mahammad Boozdaaq maal godhuu qaba wantoota nama rirrifachiisan amma fakkeenyaaf akka Usmaan laaltanii jirtan gaafa baalaan faan mana irra gubansan bakka jechuun hedduu qalbii nama hawwachuu ture waan akkasiisan itti daddabaluu qaba jennee yaanna. Kana waliinis wanti nama gaddisiisu nuti arginellee dhuguma waggaa 9 darbeera jedhamuun sun marfama buursaa sun ta'uun isaa filima keessatti mul'achuu dhabuun isaa sun hedduu takka jechuudha nama gaddisiisa. Duula Sakariyaa fi waa'ee geemlik hunda darbee jira lolli sun hundi kun ammoo daawwattoota daawwatan yookaan ilaaluu barbaadan akkasuma seenaa dubbisan irratti jal'ina qaba yookaan isaaniif hin ta'uu maalumaafuu kun filannoo mataa Mahammad Boozdaaqiti isaaf filate waan ta'eef kanaaf isaaf filate garuu lola dabran dila kana hunda waan yaadutti akkuma bara darbinii yaadattanii waan isaan nu godhan waan siizinii tokkoffaa Usmaan keessatti Soofiyaa inni diree bira dabree siizinii 5ffaa keessatti Soofiyaa fidanii dhufan kun waan nama ajaa'ibsiisu waan waggaa 9 kana keessatti illee ta'ee bifa saniidhaan fiduudhaan shakkaa kanamee waliin kan laallu ta'a jechuudha. Gara fuulduratti isinoo maal jettanii koomentii guraa deemaadha. Maaliif jennaan koomentiin akka nama wal mari'atuuti waan ta'eef nuti illee koomentii keessan ilaalla saniif jecha isin illee koomentii barreessaadha. Amma gara kutaa lakkoofsa 2tti yookaan kutaa keenya 3 fi 4tti mee haa dhufnu xiinxala keenya jechuudha. Akkuma beektan Orhaan Beem yeroodhaaf yaa'ii sana gahuu hin dandeenye yookaan marii sana dhufuu hin dandeenye jechuudha. Orhaan Beem ni beektan filima keessatti inni dhaqee dooniilee dhufaa jirtu qabuudhaaf deemee ture sababa sana jecha inni dhaqqabachuu hin dandeenye jechuudha. Sababni isaas inni duula gaarii sanarra waan tureef haleelee injifannoo galmeesse garuu yeroo sanatti Usmaan Bey murtoo isaa akka murteessee jiru ifaadha jechuudha isa duratti jechuudha. Garuu Usmaan Bey murtoo kana guutumatti akka hin murteessine ni mul'ata yookaan akkasitti nutti dhagahama guututti hin murteessine fakkaata. Garuu wanti walxaxaa tokko akka turee jiru achitti jechuudha murtii san kan dhoorku jechuudha murteessu san guututti jechuudha murteessu namaas filuu nama biraa bakka buusu kana waan file hin fakkaatu achitti rakkoo wayii takka akka uumame jennee mee haa yaannu tarii yeroo sanatti of wallaalee gara kutaa isatti geeffamuu danda'a yookaan dhukkubsatee jechuudha. Sababa isaas ni beektu kana booda Usmaan Bey baay'ee dadhabeera jechuudha. Dhukkubni illee tuttuquu isa jalqabeera. Beessa keessatti illee namoonni dhuunfaa tokko waa'ee dhukkuba Usmaan Bey dubbachaa jiru. Jechuun Usmaan Bey gartanii jirtu kutaa jalqabaa keessatti jechuudha. Usmaan Bey oduu ijoollee leenjisuu miilli isaa akka dhukkubuu ture. Akkasuma dachi illee takka isaan marti. Kun jechuun tana dura isinitti himnee jirra filimni ganaa Kurulus Orhaan irratti xiyyeeffataa isinitti himnee turre. Kanaaf jechuudha kun waan hagas mara wanti ta'uunatti hin fakkaatu isinitti himnee turre waan ta'eef Kurulus Orhaan irratti xiyyeeffata ganaa akkuma gaafa jalqabaa ni yaadattan Eertugrul illee gaafa eegalu abbaansaa dhukkuba dhibdee duudaa takkaan tuqamee ture.
akkasuma eertoorolillee gaafa deemu dhukkubsateetuma bakka kaan beekamsiisuuf kaan akkas godhanii bifa saniin jechuudha. Ammoo Usmaan illee dhukkuba miilaa kana dhukkubsatee ture jechuudha. Kana irraa kan ka'e Usmaan Bey dhuguma Alaaddiin Bey jedhee moggaasee ture nutti fakkaata. Maaliif jennaan bakka bu'aa jechuudha. Bakka Orhaan Bey san Alaaddiin illee akka bakka san bu'uu barbaadu dubbatee ture. Saniif jecha Alaaddiin Bey akka moggaasee jiru ni fakkaata. Sababni kanaalleen beeysa keessatti akkuma gartan Goonjaan Alaaddiin haqa isaaf malu harkatee jira jetteeti turte. Sababa kanaaf jecha Alaaddiin filateennee ni yaanna. Garuu ta'uu dhabuu danda'a. Akkuma maqaa itti moggaasaa turetti ibsa isa xumuraa of dadhabee yookaan ibsa isaa kan dhumaa irratti xumuruu irratti jechuudha of wallaalee waan ture fakkaata. Yeroo sanatti Orhaan Bey dhufee aangoo irraa kaafamuu isaa yommuu Alaaddiin irraa dhage'u akkasuma ifatti Orhaan Bey seefii isaa baasee gara mana Usmaan Bey qajeele. Alaaddiin Bey illeen isa hordofee Orhaan Bey gonkuma je'eeni akeekachiise. Usmaan Bey irratti duuluu akka hin dandeenyellee beekamaadhaan itti hime. Orhaan Bey illeen irratti gonkumallee hin duulu. Sababaan nutilleen kan eenneef beeysa keessatti waan harkitaniif namoonni hedduun akkamitti taa'echuu dandeessanii. Sababaan nuti Usmaan Bey irratti Orhaan Bey gonkuma hin duulu jenneef takkaffaa ni beeytan Usmaan Bey ijoollee isaa akkaataatti guddisee dhugaa rabbiitti hedduu nama dinqisiisaa filima keessatti yeroo laallu. Nuti garuu wanni irraa enne wanti akkasii gonkuma hin ta'u. Kun ammoo maaliif jecha akkana ta'e akka namni hawwiidhaan filima dhufu san eeguudhaaf deemuudhaaf beeysa keessatti akkas fakkeessanii Orhaan Bey dhuguma seefii isaa qabatee of keessaa baase. Garuu akkuma beeysa irratti gartan san seefii luqqisee baase san hin baasne hin jennu nutilleen garuu tarii seefii isaa hodhu jaanii deebisuun amma yeroonii fi jechuudha gosa keessaa si ari'uu deeman akkuma gaafa kaan Orhaan Usmaan ari'ee yeroo san gartanii jirtu seefii isaa irraa guuraa meeshaa hidhannoo irraa guuraa jeerkutaa ifaa irraa illee akkasumatti guuree ture bifa saniin jechuudha irraa guuree akka nama firraa deebisuu fi gartee migisaa aangoo takka irra jirtu bifa saniin firraa deebisaa fi seefii isaa baasee hodho jechuudhaaf baasuu danda'a. Hodho jee kannuufi danda'a yookaan ammoo seefii isaa harkisee dhiyeessuuf dhufe malee haleeluuf akka hin dhufne beekamaadha. Carraa inni lammaffaa garuu Orhaan Bey seefii kana Usmaan Beyitti dabarsee yoo ajaja buursaa irraa buqqifame ta'e yookaan bakka buursaa san ajajuu irraa yookaan ari'amu ta'e seefii isaa luqqisee hodho seefii kana mataa kanarraa rukutii yookaan mataa kanarraa buusii iddaan ajaja bakka sanii dhabu jechuun ni danda'a. Jechuun wanti achitti ta'uuf deemu duraan dursinee adda baasnee isinitti himneerra. Wanti ta'uuf deemu kana amma gara Mongool haaraa dhufetti mee haa deemnu. Bara agarsiifamaa jiru kana keessatti Mongool addatti humna hin qaban turan. Garuu akkaataa Mongool itti seene kunis kan wal dura duubaan asoosamaa fi guutumatti seenaa waan hin taanee fi egaa wantoonni Mongool achi keessatti argamaniiti jiru. Mongool dhufaniiti jiru. Akkasuma daawwattoonnis waan isaan jaallataniif Mahammad Bozdag itti dabaleera. Maaliif Mongoolli jaallatanii Mongool hedduu hin dhumattu bareedduudha jechuudha. Filima keessatti namani bohoorsiti. Saniif jechuudha Bizaantii qofarra yoo xiyyeeffatan Bizaantiin fi sodaattee gargaarsa eeggachuu turte gartanii jirtan filima dabaree keessatti goolamaatti ijaaranii ulaa buursaa dura tattaa'u jiran jirri akkuma gartan ulaa buursaa yoo numa banamte haleeluuf jechuudha. Bifa saniin seenanii garuu akkaataan namni hundi isa dura taa'ee jiru Bizaantii fi gantoonni mul'ataniiti jiru beeysa keessatti waliigaltee qabanii Mongool akka dadhabaa ta'e akka hin agarsiifamne garuu akka baay'ee humna qabutti akka fakkeeffamu ifaadha. Yeroo gabaabaaf illee ta'uu danda'a kun immoo taatoo yookaan aaktarrii bakka Mongoolota bu'ee dhufe kun Nuuraddiin Zeenkii jechuudha. Kanii fi filima Salahaddiin Alayyuubii keessatti sultaana ta'ee hojjechaa ture sadi namoota baay'ee kana dura gaafii kaaseefitiin ture isa santu filatamee akka Mongoolitti bakka bu'ee. Kunis daawwattoota ajaa'ibsiiseera. Akkamitti Mahammad Bozdag sultaana tokko akka Mongoolitti agarsiisuu danda'a waan jedhamu irratti namoonni baay'een karaa XCT fi kana irratti haasawaa jiranii. Maalumaafuu ilaalchi isaa baay'ee gaariidha. Waa'ee bifa Mongool haaraa kanaa yoo dubbanne Mongooltichi kun waan tolu fakkaata. 10 keessaa 7 kennuu dandeenya. Isinoo meeqa kannitanii. Kanaaf warroonni yaada qabdan yaada keessan koomentii irratti nu barreessaa. Haga odeeffannoo biraatti walitti deebinutti nagaan nuuf turaadha. Yaada keessan nuuf qooduu hin dagatinaadha. Warroonni haga ammatti viidiyoo keenya kana haga dhumatti daawwattan baay'ee galatooma isiniin jechuu barbaada. Kanaaf warroonni nu jajjabeessuu barbaadanillee keessaan nu qunnamuu dandeessanii. Warroonni VIP galmaa'uu barbaadan lakkoofsota biraa hunda ofirraa eegaadha. Lakkoofsa istuudiyoo keenya qofa irratti jechuudha galmaa'uu dandeessu. Maaliif jennaan namoonni biraa isin achi barbaruu danda'anii
saniif irraa ifee gaa isiniin jaa ammalleedha. Kanaaf chaanaalota keenya hunda karaa hundaan ni qabna. Instagram Ororikard ni jira, Facebook page ni jira, akkasuma TikTok illee ni jira, Telegram irratti Ororikard FN san jala seentanii nu hordofuu dandeessanii. Kanaaf galatoomaadha. Haga ammatti gaafii isin gaafachaa jirtan hunda dubbisaati jira. Deebii isaa yeroo gabaabaa qabannee dhufna. Waan gaafii isinitti ta'e mara koomentii irratti nu barreessaa. waliin jirra inshallah. galatoomaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.